seenaa goonee barreessinee seenaa goonee lafa kaa'uun nurra jira. Yoo dukkana wallaalummaa kanaan hatti tarkaanfannu taane jiruu keenyatti akkuma kanaan osoo waa tokko haraamiif halaala addan baafatin yoo kan gartee ammallee deemnu ta'e jireenya abbootii keenyaa barnoota kamirraallee qullaa har'a gartee ammallee waa tokko godhuu hin danda'an. Ija qabanii akka waan jaamaati. Akka akkas hin taane nuti dhaloonni ammaa kun akka abbootiin keenya ta'an ta'uu hin qabnu ofitti maasii kana. Duniyaanis haa ta'u, diiniinis haa ta'u, kallattii hundaanuu akkas ta'uu hin qabnu. Nuti dammaqaa taanee of barree bakka jirrurraa of agarree jijjiirama fiduun dirqama. Yoo ofii keenyaa jijjiirama fiduu baanne ilmaan keenya nu boodaatiif karaa haa tolchinu. Akka nuti guddanne kanatti ilmaan keenya guddachuu hin qabdu. Akka nuti taane kana ilmaan keenya ta'uu hin qabdu bi'iznillah. Kanatti yaadda'uun dirqama. Hayyoonni keenya warri duraan darban maal jedhan? Ni beektan. Waa'ee gabrummaa diddaa keessatti maal jedhan? Gabrummaa hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmatti guddifna jedhan. Sigalee lallaal. Gabrummaa kana rabbii malee nama biraatiif hin gabroomnu. Hidda isaa buqqifnaa jedhan. Yoo dadhabne immoo ilmatti guddifna jedhan. Lallaala gartee hin dhiifnu yoo buqqifne ni buqqifna yoo dadhabne immoo ilma keenyatti dabarsina jedhan. Sigalee anii fi atis diiniidhaan gabroomne duniyaanis namaan gabroomnu. Hanga yoomitti kuulii biyya arabaa deemna. Jijjiiramaa ta'uudha qabna. Jijjiiramaa ta'uu qabna. Hanga yoomitti gartee ammallee wallaallee nutti taphatee hulaa maasiyaa keessa dhaynee bakka waan dalaganne bakka baafnuu fi bakka itti gartee ammallee egaa haraamarraa eeggannu kan hin barre jaamaa duudaa hangamitti taanee deemna. Bultii ijaaruun dura namni waan bultiin barbaachisu barachuun dirqama. Amma fakkeenyaaf nam tokko ka'ee bultii ijaara. Jaalalaa walitti dhufame bultii ijaarame. Walaakin isin bultii ijaarrattus haqa abbaa manaa hin beektu. Inni bultii ijaarus haqa haadha manaa hin beeku. Jechaa fi gochaan gartee ammallee qalbii wal cabsee wal madeessee asumaan jiruu diiguu. Silaa maaltu ture? Jalqaba gartee isiinis. Seenaa ajaa'ibaatu jira. Nama gartee ammallee gaafa gartee ammallee seenaan gartee ammallee kan dubbatu namoota gaggaarii kan nuti fakkeenya godhannu jira. Ciyoo tokko gartee ammallee kennuu kaanaan nan kenninii jette. Akkamitti jennaan abbaan kennuu kaanaan dura nan kenninii. Haqa abbaan manaa kiyyaan irraa qabu na barsiisii jette osoo nan kennin. Kan hin fuula rabbii kiyyaatti irraa gaafatamu na barsiisi jette. Sigalee seenaan akkasii nu keessa jiraachuu qaba. Inni hoo dura maal ta'uu qaba? Haqa isiin isarraa qabdu beekuun dirqama. Yoo haqni kun eegame jalqaba dubbiin mana keessaa tolaa beeki. Manni keessi yoo tole allis ni tola. Alli yoo tole ollaan ni tola. Ollaan yoo tole gandii biyyi guutuun ni tolti beeki. Toliinsi bareedinni eessarraa ka'a mana keessaa ka'a beeki. Kun immoo kan ammoo maaltu tolcha? Eessatti argama dawaan kana? Fi kalaamillaahi azza wa jalla. ربي واتك ونن ديسن جرو قرآن كيس ما فرطنا في الكتاب شيء من شيء واتك ونن ربي ديسن جرو كان هندافو مالت برباچس برنوت برباچس جل كبا برچو كبنم صحابون رضوان الله عليهم اجمعين مال جاني غافچا ترن ارغا ربي يا ارغا ربي اك حديث بلوغا حديث حكيم ابن حزام اوديس كيست ما حق زوجتنا
jaani bar yaa ergaa rabbii dhaqanii gaafatanii bar maali haqqee haadha manaa keenyaa nurratti tokkoon keenya irratti kan dirqama tahee jiru maali yaa ergaa rabbii gaafa isaan ergaa rabbii jabeessaa amaanaa dubartii jabeessaa gaafa isaan maali jedhanii dhaqanii bakka rabbiin irraa gaafatu kana baratanii bar eeggachuudha jedhanii hoggaanni dhaqee gaafatee jiru gaafatan تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اتصيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت قرص إسان قرص نمير أجي فردبولي سكي بوليتيكي دواسيتا كقلين سرتي نكاول قدتك قلين سمرتي والهيكا جرتو دواسيتا أجي فردو مال جانين تطعمها إذا طعمت yeroo nyaata ofii nyaattu isiis nyaachisuu qabda wataksuuhaa idha tasayta yeroo ofii uffata jijjiirratti uffata bitattu ishiidhaafis bituu qabda ilaali shariyaa islaamaa akkatti ilaalu akkatti si yaadamee dhaggeeffadhu qalbiidhaan naa dhaggeeffadhu si galee walaa tahjur illaa fil bayti yoo walloltellee mana kan kee bakka ciisicha keetii mana kan kee bakka ollaan kan kee sin dhageenye bakka ilmoon kan kee sin dhageenye yoo itti aartellee bakka sanatti itti aariitii gorfadhu si galee lola kan kee ollaan beekuun qabu ilmaan kee sirraa arguun qabdu jedhe si galee walaa tuqabbih rabbi si haa fokkisiisu jettee abaarin rabbi si haa balleessu jettee abaarin jechan taane biratti hin dubbatin jebar si galee walaa tadribil wajha ammoo gorsitee dhadhabdu yeroo naamosatti gootu yeroo dhooytus fuula dhooftee bakka madaan irraa dhiiga buuftee lafeen cabsin siin jaabar wallaahi wan akka hadiisa rasuulaa qur'aana rabbii nama gorsu inuma jiru wallaahi haatiif abbaan nama deessi akkasitti nama gorsitu haatiif abbaan deessi akkasitti nama gorsitu garuu maaliree akkamitti gorfamta yoo baratte malee kan itti bultii kan kee bultii gaarii gootu kan itti jireenya kan kee jireenya gaarii biyyaaf kan itti nama gaarii taatu biyya gaarii taatu gaafati akhlaaqa gaarii qabaatte naamusa gaarii maatii keetii wajjin gaafa qabaatte wallaahi namni yaa rabbi ollaa sana kaa'i si hawwaa bar salaan ollaa isaa jiraadhe akkam ganamaa galgala nama kanaa wajjin jiraadhe jedhe halaala taa'ee si dheebota namni kanaaf obboleessa kiyya obboleettii kiyya bakka jirru bakka itti deemaarru bakka kaane haa beeynu eessatti deemaarra nama akkamiiti nuti maaltu nu eeggata waa hedduun nu eeggataa beeki kanaaf inshaallah warra gartee ammallee waan amma dhaamame kana anillee qabaadhee isiniin dhaamne beeka keessatti of laalaa gaafa gartee quba tokko namatti qabdu afur sitti deebi'ee jira beeki afur ofi qabdeeti quba gartee ammallee tokko namatti qabu jette kana keessatti nutillee of to'anna waanan dubbadhe kana anoo hangam tokkon hojiirra oolcharaan da'awaan yeroo dubbatamu nasiyaa yeroo godhamu lubbuu ofiitirraa ka'ameetiyyee aslih nafsaka summa ligayrika eegas lubbuu ofii tolchite eega lubbuu ofii qajeelchite eegas booda kabiraa tolchita kanaaf obboleewwan keenya inshaallah anaaf isinillee warra gartee akhlaaqa gaarii qabaatee waan amma dubbanne kana warra hojiitti jijjiiru rabbi nu haa taasisu warra gartee ammallee waan dhufeef waan dhalateef waan jiruuf waan itti deemuuf warra beeku rabbi nu haa taasisu baabaan keenya yoo bira jiraatan inshaallah du'aahi irra nu haa buusanu akkasuma gartee ammallee sheeka keenya illee rabbiin fayyisee fayyaa isaaniitti deebisee rabbi nu haa galchu dhibdee isaaniin deemaniin kana rabbiin sanaan nutti hin deebisinii achumatti gartee bishaanuma zamzamaa san dhugnaanuma dawaa rabbi godhee sagaleen isaanii banamtee aboo idnii rabbiitiin umraadhuma godhanee fayyaa normaanii isaaniitiin kan nutti deebi'an rabbiin nu haa dhagahu nu kana caalaa ammoo nuti gartee ammallee as jirra dachii xahaaramtuu qulqulluu maxbata wahyii jiranii yaaboo rabbiin egaa isaanuma kadhaa isaan kadhatan qeebalee rabbiin gammachuudhaan rabbiin nu haa deebisu
waan isaan rakkisu waan isaan dhiphisu rabbi irraa haa qabu gammachuudhaan eega dhumnee bookunoo bishaanuma zamzamaa dhuganeetuma dhiqannaanuma noormaanii tahanee jennaan asirra dhufanee isaanillee sagalee isaanii bareedduu saniin kasaan du'aa inuu godhanii alhamdulillah jennee rabbii keenya galateeffannu rabbi nu haa dhageessisu asuma irratti isinirraa gabaabsaa yoo bira jiraatan baabaan du'aa irra nuu buusanii Abu Nu'maan dhufanii jiranii olabaa kana gara gubbaatti inshaallah akkasii darsiin kan itti fufu tahan isiniin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee baabaan biran jiran fakkaata hin tolle. Hayyee Abu Nu'maan an haa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم في إيمان جبات؟ Jirra jirtu الحمد لله رب العالمين. كم جرام؟ bareeda jirra alhamdulillah yaa maasha Allah. Baga naa jiraatanii isiniin jedha akkama dara. الحمد لله رب العالمين. شكرا. Maasha Allah. الحمد لله. Rabbii wal nu agarsiisu akkuma sagalee wal nu dhageessise kana. آمين 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 إن شاء الله. Akkasii إن شاء akkana الله. jedhanii bara. Addumaan fagaanne malee wal bira jira garaani. Addumaan fagaanne malee wal bira jira garaani. Kadu'e yoo taate malee walitti deebisaa rahmaanii. Woy. Akkasitti naaf waan isiniin jedha. Isii gaafa biluuttii sana na yaadachiiftanii wallahi. Naa jiraadha. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله آمين آمين والما ربنا أجرات جسم. أبو القعقاع. أيوة أنا أستاذ دامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نقوم؟ قال الحمد لله نعرف بقى قاعد نبتن. آمين آمين. أديسا كما توقف تنتمي سقل أديسا بيوريرا أدو أديس نكوني تدبيرا أيه بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ربي سرى جالته قال نجد ألا أدلكم ميسن كجيل جودا على ما يمحو الله به والربين التين مرة كجد الخطايا وانجلة ويرفع به درجات كربين لي التين درجات كيسن الفود ميسن يوديسو جد كمان ميتسن كجيل جودا قالوا فكأنما قالوا نعم جتشور أكوان سابني إيه نكجيل جدنيتي قالوا نجدن بلى إيه نكجيل يا رسول الله جدن قال نجد كمان إسباب الوضوء وضوء جيسي سودا على المكاره جتشور مع المكاره جتشور yeroo jibbitan illee jechuudha. Bakka jibbitanitti illee waduu bakkaan ga'a jechuudha. Wakasratul khuxaa ammallee heddummeeffachuudha tarkaanfii jechuudha deemsa. Ilal masaajidi gara masjidaatti. Wantizaaru salaati ammallee salaata eeggachuudha. Salaata eeggachuudha. Yeroo ishaa salaata yeroo magriba salaatanii kaanii ta'anii ishaa eeggachuu jechuudha. Akkasuma salaata ta'anii eeggachuudha. Erga salaanii baa'ida salaati erga salaatanii kaanii. Fazaalika suni salaata eeggachuun suni arribaatu fadhaalika arribaatu jedhe suni karaa rabbii keessatti qabsaa'uudha karaa rabbii irratti qabsaa'uudha jedhe asirratti kayrii guddaa qaba jechuudha ammallee duuna ribaatiin jechuudha inni kun qabsaa'uu isa kaan warra darajaa guddaa hin taane kun ribaata isaa kaan gadaanaadha jechuudha rawaa musliimtu odeessee ribaata gartee mujaahidatiin adda jechuudha. Ribaata gartee namicha xilaata eegaa achitti du'een adda. Inni sun jabaadha kan inni yoo du'eyyuu achitti fitinaa nakiirii munkarii hin argu. Fitinaa qabriirraa nagaa godhama jedhe rizqiin isaa immoo itti yaa ta'a jedhe kanaaf wal dhaba.
Kanaafi isa kanaanii hogguu tokko jennee assamnamoo jedhanii warri kitaabaatti kaanu ribaaxuun duuna ribaaxiin jedhanii ribaata gartee isa kan mujaahidaatii gadi kan muraabixeetii gadi jedhanii akkasitti adda baasan jechuudha. Inni sun jabaadha gaa. Baarakallahu Ayyee fiik. har'aa eegallaa. Maashaallah rabbi nu haa laafisu. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف